Ashama akkam jirtu kabajamtoota maatii chaanalii kana barnoota nama qabadhee jiru waa'ee barbaachisummaa mineraala yookaan elementii kaalshiyeem jedhamu kan yeroo haadholiin daa'ima garaatti baatanii akkasumas immoo yeroo daa'ima hoosisanii yeroo ulfaa fi yeroo daa'ima harma hoosisan qabu kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti hordofaa barnoota baay'ee murteessaadha. Yeroo ulfaa fi daa'imman harma hoosisan haadholiin hanga mineraalaa kaalshiyeemii hedduu argachuu qabu. Sababni isaas egaa yeroo kanatti lafeen daa'imaa ariitii guddaan waan guddataa jiruuf lafee ariitii guddaan guddataa jiru kanaaf immoo hangi kaalshiyeemii guddaa ta'e waan barbaachisuuf sababni isaas jabina lafeef guddina lafeef kaalshiyeemiin baay'ee murteessaadha waan ta'eef hangi haadholiin yeroo daa'ima garaatti baatanii fi yeroo daa'ima harma hoosisan argachuu qaban baay'ee guddaadha jechuudha. Haati daa'ima harma hoosistu tokko qabiyyee lafee ishee keessaa parsantaa 3 hanga 5 kan ta'u ni hir'ata yeroo daa'ima harma hoosistu. During breastfeeding, bone mineral density decreases by 3 to 5%. Qabiyyeen yookaan densitiin lafee haadhaa parsantaa 3 hanga 5 kan ta'u yeroo daa'ima harma hoosistu ni hir'ata. Kun egaa waan guddaadha. Daa'ima tokko yeroo harma hoosistudha. Daa'ima 3 4 5 harma hoosistee taanaan immoo parsantiin 3 hanga 5 kun aguma sana dabalaa deema jechuudha. Kanaafuu lafeen ishee laafaa deema. Haa ta'u malee densitii lafee ishee parsantaa 3 hanga 5 qabiyyee lafee ishee parsantaa 3 hanga 5 dhabde kana yeroo harma hoosistee dhaabdu yookaan naannoo waggaa tokko lamaa yoo daa'ima harma guusteetti ta'e yeroo sana deebi'ee bakka bu'a. Sanaa booddee yoo sirriitti nyaatte jechuudha. Densitiin lafee gadi bu'e kun immoo kan inni deebi'ee sirriitti bakka bu'u yeroo daa'ima harma hoosistu kan inni sirriitti deebi'ee bakka bu'u yoo nyaata hanga kaalshiyeemii ga'aa ta'e qabu nyaattedha yookaan yoo nyaata ishee keessa kaalshiyeemiin danuu ta'e hedduu ta'e jiraatedha jechuudha. Haati tokko yeroo ulfaa fi daa'ima harma hoosiftu guyyaatti kaalshiyeemii giraama 1000 argachuu qabdi. Guyyaa guyyaan giraama 1000 argachuu qabdi yeroo daa'ima garaatti baattu akkasumas yeroo daa'ima harma hoosistu. Keessumaa immoo kanneen ijoollummaatti ulfaa'an jechuunis kanneen waggaa 20 gaditti ulfaa'an kanneen garaagarummaa waggaa 2 gidduutti daa'ima godhachuuf ulfaa'an akkasumas kanneen daa'ima 5 fi isaa ol da'an qabiyyeen lafee isaanii hir'ataa waan dhufeef isaan kun immoo hedduu barbaadu jechuudha. Giraama 1000 ol hanga giraama 1300 barbaadu. Kanneen ijoollummaan ulfaa'an kanneen reefuu dheerinni qaama isaanii guddinni lafee isaanii guddina xumure kanneen amma walitti aansuudhaan da'an kanneen ijoollee hedduu da'an guyyaatti hanga kaalshiyeemii giraama 1300 isaan barbaachisa. Kun egaa baay'ee hedduudha jechuudha. Kanaafuu yeroo hordoffii ulfaa pirinaataal vaayitaamin kan ogeessisaan ajajamu sirriitti fudhachuu. Pirinaataal vaayitaamin kan jedhu kun kaalshiyeemii, ayireenii, vaayitaaminoota adda addaa hedduu of keessaa qaba. Haati ulfaa tokko kaalshiyeemii hagam barbaadde kan jedhu bakka buusuuf kan gargaarudha. Yeroo ulfaa kana ogeeyyiin hordoffii ulfaa taasisan ni ajaju. Isa kana sirriitti fudhachuu qabu jechuudha haadholiin yeroo ulfaa. Pirinaataal vaayitaamin kan jedhamu kan ogeessi yeroo ulfaa hordoffii ulfaa ajaju. Achi keessa kaalshiyeemii hedduu jira waan ta'eef. Kan lammaffaa immoo pirinaataal vaayitaaminiin dabalata yeroo ulfaaf daa'ima harma hoosisan nyaata hanga kaalshiyeemii hedduu qaban kanneen akka aannan loonii fi bu'aa aannan loonii kanneen akka itittuu, dhadhaa kanneen kana fakkaatan sirriitti nyaachuu. Aannan loonii kaalshiyeemii hedduu qaba. Akkasumas immoo atara baaqelaa jechuunis nyaata shiroo qabu birookoolii, kaarotii fi kanneen kana fakkaatan nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanneen kana keessa kaalshiyeemii hedduu jira waan ta'eef. Kanan gootu taanaan egaa yeroo daa'ima tokko harma hoosistu lafeen ishee parsantaa 3 hanga 5 irrata densitiinsaa yookaan mineraallisaa fakkeenyaaf daa'ima 5 deesseetoo ta'e parsantaa 5 times 5 hanga parsantaa 25 irrata lafeen ishee lallaafaa deema, dullumni dhufaa deema, osteoporosis kan jedhamu dulloomuu lafee dhufaa deema jechuudha. Kanaafuu hanga kaalshiyeemii hedduu ta'e yeroo daa'ima ulfooftee jirtuu fi yeroo daa'ima harma hoosistu nyaachuun baay'ee murteessaadha. Karaa kamiin tokko karaa pirinaataal vaayitaamin fudhachuun qoricha karaa hordoffii ulfaa karaa mana yaalaatii kennamu. Akkasumas immoo kanneen nyaata kaalshiyeemii qaban kanneen akka aannan looniif bu'aasaa, atara, baaqelaa, birookoolii, kaarotii kanneen amma jenne kana hanga kaalshiyeemii hedduu qabu waan ta'eef kanneen kana nyaachuun murteessaadha.
Nyaata kana egaa hanga ta'e natti meenshin godhe malee hedduu jiru kanneen kaalshiimii qaban isaan kana ilaalanii nyaachuun baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kanaan ala garuu lafeen haadha sanaa dafee dulloomaa, lafee mucaa ishee immoo jabaataa kan hin taane ta'a. Lafee mucaan jabaatu ta'an immoo daa'imni dafee ka'ee deemuu dhiisuu danda'a, dafee taa'uu danda'a, jabina dhaba jechuudha. Akka walii galaatti kan qabadhee jira waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.